Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni chaanaalii YouTube qabdan baga gammaddan isin jedha. Chaanaalii YouTube keessatti viidiyoo isin post gootan har'a booda view dhabe jettanii waan takka mataa isin dhukkubachuudha. Seera haarawaa YouTubein waan faayidaa guddaa qabu nuuf fidee jira jechuudha. Chaanaalii YouTube yeroo viidiyoo post gootan asirratti bakka taa'etti AB testing bakki jedhu kun haarawaa ba'ee jira jechuudha. Kana haala kamiin akkatti fayyadamtan AB testing bakka jedhu kana haarawaa ba'ee jira. Namoota chaanaalii YouTube irra viidiyoo post godhaa jirtan karaa Google Chrome yookaan internet browser irraa jechuudha. Kana waan faayidaa guddaa qabu. Kun maal isin gargaara? Viidiyoo keessa irraa view baay'ee akkaataatti argachuu dandeessan haala kamiin akka isin follow subscribe baay'ee argachuu dandeessanuuf viidiyoolee isin YouTube irra post gootan view baay'ee akka argatu isin gargaara jechuudha. Kun haarawaa waan ba'eedha. Namni martinuu ka chaanaalii YouTube qabu itti fayyadamuu qaba isin jedha. Namni chaanaalii YouTube qabu hundinuu awwala gara akkasuma deemtanii itti fayyadamuun duratti seerota isaa eessarraa akka dubbisuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Nama akkamiitu akkasuma testii kana yookaan akka viidiyoon keessan view guddaa argatuuf nama akkamiitti fayyadamuu qaba? Chaanaalota akkamiitu testii kana argachuu danda'a? Haala kamitti fayyadamna eessarraa yookaan isin argachuu dandeessan isa jedhu adda baaseen dhugaaf soba isaa ragaasaa bakka itti abdeetite isin agarsiisa jechuudha. Awwala gara barnoota sunuuf hundatti YouTube Studio appii bilbilarraa namni hin qabne hin jirtanu notification namoota hundaan ni seena. Nama appii bilbilarraa qabu nama YouTube Studio application qabuuf notification update kun ni seenaa jechuudha. Awwala bilbila keessa irra seentanii ni ilaaltu. Bilbila keessa irraa appii YouTube Studio namoonni qabdanu bakka notification seentu jechuudha yookaan immoo Google Chrome irraa seenuu dandeessu. Bakka notification jedhu bakka update kana asirra yeroo takkanii tokko notification haarawaa ba'e turbii kana keessa jechuudha. Kun akka update ta'e jechuudha. Asirra eega seentanii gara afaan Oromootti jijjiiruun dubbisuu dandeessu seera isaa. Nama akkamitti fayyadama akkasuma chaanaalii YouTube akkamitti itti fayyadamu chaanaalota akkasuma monetization ta'anii fi chaanaalii kadaa'immanii kan hin taane idimeen akkasuma nama chaanaalii isaa fayyadamu chaanaalii edimeensaa 18 ol ta'uu qaba. Akkasuma kana akka argachuu dandeessanu appii Google Chrome irraan YouTube Studio keessin argattanu. Kanaafuu seerota isaa kana isin ola xooftanii dubbisuu dandeessu hanga dhumaa isin jira. Ola xaa dubbisaati haala itti fayyadamtanu isin agarsiisa. Namoonni chaanaaliin koo hin beekne egaa haala chaanaalii YouTube kootee argachuudhaaf YouTube appii gubbaa eega seentanii Hussein Official jettanii ni argattu. Chaanaaliin koo kana subscribe godha. Namoonni isaan goona subscribe hin godhin subscribe tuqu dhaggeeffadhaa viidiyoo akkasuma viidiyoo dhaggeeffattan like tuqaa isin jira. Chaanaaliin kan kosa kanadha. Jala galaati viidiyoo barnootaa hedduu jala post godheen jira. Waa'ee bilbila keessanii wal qabatu irraa baradhaa. Playlist jala yoo seentan barnoota YouTube, barnoota TikTok, barnoota setting bilbila, barnoota imo hunda ni argattu. Jala galaa irraa baradhaa isin jira. Bilbila keessa irraa gara Google Chrome irraan seena internet browserii kan bilbila irratti fayyadamtanu. Internet browserii ima kanumatti fayyadamtan jechuudha. Irra yoo seentan YouTube keessa irra seenuu ni beektu. Yeroo irra seentan desktop site gochuu hin dagatanaa namoonni bilbila qabdanu. Kanaan dura gara YouTube Studio akkasuma deemtanii ni beektu. Abdii guddaa qabu namoonni chaanaalii YouTube qabdan namni kana hin beekne hin jirtanu. YouTube Studio Google Chrome keessaan eega seentanii bakka chaanaalii keessanii ni hattu. Chaanaalii dashboard jala kontaante bakka viidiyoo keessan kan duraanii ka post gootan irra seenuudhaan viidiyoo takka irratti tuqee isin agarsiisa jechuudha. Yeroo viidiyoo upload gootanullee kana fayyadamuu ni dandeessu. Ammoo garuu viidiyoo bilbila keessaa viidiyoo duraan post gootan irratti fayyadamuu dandeessu. Yeroo upload gootanis fayyadamuu dandeessu mallattoo kana. Garuu seera isaa bareechaati na hordofaa hanga dhumaa jechuudha. Seera isaa eeguu qabdu. Bakka taayitiitti mallattoon kun ni mul'ata yeroo viidiyoo takka irra tuqxanii edit gochuudhaaf viidiyoo takka irra tuqxanu bakka taayitilii AB test bakka jiru kana irra tuqxu bilbila kan nama hundaarra jira mallattoo kun asirra yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Haala itti fayyadama isaa isinii himaa asirratti gaa yoo kana sirriitti haala kanaan gaa asirratti sirriitti akkasuma itti fayyadama isaa hordofuu qabdu hanga dhumaatti jechuudha. Testii ka bakka test jedhu eega tuqxan yookaan immoo taayitilii ganjallaadha. Taayitilii ganjallaatti wantoota sadiitti isinii baa yeroo achirra tuqxan jechuudha. Waa sadan kana itti fayyadama isaa tartiibaan sirriitti akkasuma na dhaggeeffadhaa isin jira. Taayitilii ganjallaa yeroo bakka sana dhaga tuqxan bakka taayitilii jedhu irratti taayitilii aneetaa sadii filachuu qabdu jechuudha. Filadhaa isin jira. Sanduuqa sadan keessatti waa'ee viidiyoo keessatti dubbattan sana keessaa wal qabatee wantoota sadii taayitilii jedhatti filachuu qabdu jechuudha. Inni walakkaa keessaa asirratti tambilal ooniidha. Tambilalii qofa fayyadamuu barbaadamoo taayitilii qofa fayyadamuu barbaadde isin gaafata jechuudha. Tambilalii akka view baay'ee argachuudhaaf taayitilii viidiyoo jalatti tambilalii fayyadamuu ni dandeessu. Yoo barbaaddan immoo asirratti taayitilii inni tambilal jedha. Lacheenuu fayyadamuu inni walakkaa tambilal ooniidha. Kanaafuu isin taayitilii jalatti taayitilii ima fayyadamtu. Taayitilii jechuun taayitilii viidiyoo sana yeroo barsiistan bakka saditti waan viidiyoo sana keessatti dubbattan bakka saditti ni barsiistu gaggabaabsitanii jechuudha. Asirratti bakka sadan sanduuqa sadan kana keessatti akkasuma taayitilii dhuma jalatti taayitilii oonii jalatti wantoota sadeen ni barsiistu jechuudha. Waan viidiyoo sana keessatti wal qabate eega barsiistan fixanii ganjallaa kanaan keessin
save gootanu jechuudha. Asirra tuquudhaan save gootu jechuudha. Taayitilii jalatti dogoggoruu hin qabdanu waan taayitilii viidiyoo sana jalatti wal qabate akkasuma sadii ni barreessitu jechuudha. Tambilalii jalattis waliin deemnaa hamma kana fidnee jirra. Idiit gootanii sirreessuudhaan ni dandeessu guyyaa muraasaan booda. Tambilalii kana yeroo irra tuqxan tuqaa sadii mul'atti. Tuqaa sadan kana tuquudhaan bakka tambilalii keessanii asirratti AB testing bakka jedhu kana testing bakka jedhu eega tuqxanii asirrattis wantoota sadii isinii ba'a. Wantoota sadan hamma gubbaarratti agarre. Gubbaarratti taayitilii fayyadamnee waan dhufneef amma immoo tambilalii fayyadamuu qabdu jechuudha jalatti. Gubbaarratti taayitilii waan fayyadamtaniif tambilal only bakka jedhu jetti tambilalii ayinataa sadii view baay'ee keessanii argamsiisu subscribe baay'ee kan irraa argattanu ayinataa sadiin wal jijjiiru waan jechuudha. Bifa tokkicha ta'uu hin qabu garuu tambilal only bakka jedhu kaawwachuudhaan asirratti taayitilii inda tambilalii jalatti akkasuma fayyadamtanu isa walakkaa keessaa fayyadamtu awwala waan taayitilii fayyadamneef amma tambilal only bakka jedhu tuquudhaan tambilalii waa'ee viidiyoo keessanii keessatti waa'ee wal qabatuun aynata sadii haala bareedaa ta'e yoo awwalaa qalama diimaadhaan barreessitan kalamaffaa kana samaawii gootanii yookaan gurraacha gootanii inni sadeessa adii gootanii jechuudha. Bifa nama hawwatuun anamma isinuma agarsiisu waan ta'eef takkumaniin fayyadamaa. Bifa nama hawwatuun sadiin kana gaa takkaan ni fayyadamtu. Namni yoo diqqata isaa awwalaa kun itti bareedu jee inni lammataa sun itti toluu danda'a irra tuqee viidiyoo keessan daawwachuu danda'a. Yoo inni lammataa sun waan namatti tolu yookaan bareedaa ta'uu baate isa sadaffaa kana filataa jechuudha. Tambilalii keessa sadaffaa namatti agarsiisuudhaan namni sana filachuudhaan akkasuma viidiyoo keessan daawwachuu danda'a. Garuu viidiyoon tokkuma. Viidiyoo tokko irratti tambilalii sadii jechuudha. Kana YouTube'n qayyaree kan inni namatti geesse akkasuma view guddaa argattanuuf isin gargaara. Anamma isin agarsiisuuf takkuman kaa'e yeroo irra tuqxan gara gaalaarii isin galcha. Gaalaarii keessaa footoo yookaan takka fudhachuudhaan keessin itti fayyadamtan. Gaalaarii keessatti awwalaa tambilalii qopheeffachuu qabdu. Tambilalii qopheeffattanii qabaachuu qabdu awwalaa jechuudha. Amma isin agarsiisuudhaaf ayinataa sadii wal qaqayyeruudhaan ayinataa takka osoo hin taane diimaa gurraacha wal makuudhaan eega fixxanii ganjallaa kanaan akka seetu kaayettu kaatuudhaan seefii gootu jechuudha. Tambilalii ayinataa sadii kan waliin fakkaanne waa'ee bareedaa ka ta'e akka nama hawwatu kan view baay'ee yookaan subscribe baay'ee isin argamsiisuu danda'u ni filattu jechuudha. Eega kana hunda filattanii gubbaarratti dhuftanii ammas seef gochuudhaaf bakka seef jettu kaa tuqxanu malee irraa hin bahinaa seefii hin ta'u waan ta'eef cheenji bukkee taane seef kan jettu ni jirti gubbaarraa jechuudha. Eega idiit gootanii fixxanii kaatanii waan amma isin agarsiisa kana dogoggoruu hin qabdanu. Taayitil only jetti taayitiliidhuma ayinataa sadii barreeffattu. Tambilal only jetti tambilal yookaan suuraa gubbaa taa'u viidiyoo ayinataa sadii waan bareedaa ta'e ni filattu. Haala kana eega filattanii seefii gochuudhaan chaanalii yuutuubii keessaan ni baatu. Guyyaa torbaan booda yookaan immoo ji'a tokko osoo hin gahiin boodatti yoo view baay'ee argattanii chaanaliin keessan kan namaatti adda ta'e yuutuubiin akkasuma notifiikeeshinii si erga beeksisa akkasuma viidiyoo keessan irratti view baay'ee argachuu dandeessu chaanalii keessan beekamtii guddaa akka argatu isin gargaaraan isin jedha. Haala kanatti fayyadamaa gaaffii yoo qabaattan komanteetti barreessaa waan isin hin galle yoo jiraate viidiyoo kana keessaa komanteetti gaafachuu hin dagatanaa isin jedha. Namoonni viidiyoo dhaggeeffatanii goona laayikii tuquudhaan